Irreechi birraa bara 2018 fulbaana 24 fi 25 hora Finfinnee fi hora Arsadiitti wal duraa duubaan kabajama. Torbeen irreecha birraa bara 2018 haalota miidhagaa ta'een kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti kabajamuu eegale. Dhipha kana aartistoonni Oromoo sirboota miidhagoo gadi lakkisuun qalbii jaallattoota aartii Oromoo booji'anii. Kun oduu keenya dhibbanaatti. Shama harka fuune hordoftoota keenya jaalatamu. Kanneen kutaalee addunyaa garaagaraa teessanii karaa chaanala yuutuubii Milkoo Intarteementiin hordofaa jirtani. Ayyaantuu marsee shaggar jira omtuu nu danda'u kanuma keenya biyyi hamaan teessootti oliin Faranjiin taankis giiving day jechuun waamti. Oromoon guyyaa galateeffannaa irreecha jechuun waama. Maarree guyyaan miidhagaan kun dabareen isaa ga'ee guyyoota qubaan lakkaa'aman qofatu hafa. Jila irreecha birraa kana miidhagsuuf qooda fudhattoonni hundi torbee irreechaa dabaluu eegalanii. Karri shanan Finfinnee abaaboon faayamtee keessummoota simachuu qophii ishee xumurtee eegaa jirti. Karra qirxii Finfinnee ani deddeebiin illee nan fuusiftoon durballee jechuun shubbisaa qeerroowwan miliyoonotaan baroodhaan qe'ee ganama Oromoo handhuura Oromiyaa Finfinnee dabaluuf. Eeyyem reefu tolee yaafoollee karri Finfinnee isin eegaa jirti ammallee. Karri koree karri qaaloon karri gabarsaa karri aloon karra isaanii saaqanii haloo jechuun fira dhiyoo fagoof waamicha labsanii. Maarreem Finfinneen qeen tufaamuunaan qeen sidaa dabalee qeen guraaraa lataa qeen jamoo dabalee ilmaan ishee simachuu fulbaana 24 eegaa jirti. Ayyaantuu marsee shaggar jira omtuu nu danda'u kanuma keenya biyyi hamaan teessootti oliin ba'u. Barii irreechaa kana marga jiidhafaa baaboo keelloo qabachuun Oromoon kaabaaf kibbaa baaf dhiyaan bakka jiru walgahii maree hojjechaa uumaa galateeffachaa gara hora Finfinnee yaa'a. Guyyaan kun guyyaa addaati, guyyaa simboon isaa nama hawwatu, guyyaa ayyaana qabu, guyyaa firaa falagaan isaaf dineegan, guyyaa ulfooti. Maarree fulbaana 24 moorri Finfinnee nooruu yaa firokoo jetti. Oromoon dambalee irreeffatee qe'ee isaaf faaya. Guyyaa kana Oromoon walgahii galata kee yaa uumaa jechaa sirbee gammadaa akka leencaa baroode jajawwan sabaa kanneen akka abbaa moodaa sarara walumee yaadata. Ayyaantuu marsee shaggar jira omtuu nu danda'u kanuma keenya biyyi hamaan teessootti oliin ba'u. Artistoonni Oromoo sirboota miidhagootti barreechaa kanam akka rooba gannaa roobsuun qalbii jaallattoota aartii Oromoo booji'anii. Eeyyem Abdiin Haacaaluu Hundeessaaf daadhii galaanii. Abdiin eebbisaa addunyaa forteen gootoowwanii. Sirboota miidhagoo dhangaa aartiin dabalanii irreecha birraa faayanii. Maarree sirboonni akka Kaamolee Waancaa Joomoree Jigaa Koyyaa Shuraakoo Foollee Afrikaan Foolii Yoorooba Kololee biyya nagoogaa Fooyyaaf kanneen biroo kanneen qilleensarra oolan keessaa muraasa. Eeyyem artisti Ibroo Imsaa, artisti Gadaa Hamdam, artisti Yoosan Geetuu, artisti Margituu Warqinaa, artisti Biddoo Galaan, artisti Galaanaa Gaarumsaa sirboota miidhagoo jabaa kanneen jedhan keessaati. Birraan tole eeggaa yaa foollee abaaboon daraareem shubbisiim taphadhu malee reefu dubbiin toleem faddis kunoo dirreenis kunoo amma dubbiin taateem garmaamu tolam. Eeyyem uumaa kee galateeffachaa irreecha birraa dabaaleem radeebuun maqaa qophii keenyatti banaatiin bakka irreecha birraa bara haaraa 2018 nagaan geessanii. Irreechi birraa kun kan jaalalaa tokkummaa injifannoof milkii isiniif haa ta'u. Of kalaam kan birraa dhufuunis waggaan marsee isin haa ga'u. Horaa bulaa deebanaa. Ayyaantuu marsee shaggar jira omtuu nu danda'u kanuma keenya biyyi hamaan teessootti oliin ba'u.